Akkam ooltanii barumsa keenya har'aa kan inni irratti xiyyeeffatu present simple tense irratti ta'a. Teensonni afaan Ingiliffaa keessatti gochi tokko yoom akka raawwatame kan nutti agarsiisanna. Akka bu'uuraatti bakka sadiitti hirree ilaaluu dandeenya. Innaa darbe, innaa ammaa fi gochoota gara fuulduraatti raawwataman jennee bakka sadiitti hiruu dandeenya jechuudha. Present tense, past tense and future tense inni bakka sadiitti hiruu dandeenya. Present tensein teensota afur of jalatti hammata. Present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense warra kan of jalatti hammata. Past tensinis akkuma kana qaba. Future tensinis akkuma kana afur qaba. Walii galatti naannoo 12 jiru jechuudha teensonni. Active voicein fi passive voicein karaa lamaaniituun ijaaruu dandeenya. Active voicein kan ijaaramu transitive verbii fi intransitive verbiidhaan ta'uu danda'a. Passive voicein immoo kan inni hundeeffamu transitive verbii irraa qofadha jechuudha. Haaluma kanaan har'a kanan isinitti agarsiisu unki nun yookiin foormiin nun ilaallu kun kan active voiceidha jechuudha. Kanaaf kana baruun teensota haala kamiin unka akkamiitiin fayyadamuu dandeenya kan jedhu indikeetoroonni maal fa'aadha kan jedhu teensiin tokko teensii isa biraarraa akkamitti adda ba'aa kan jedhu tokko tokko isaanii qo'achaa deemna jechuudha. Kanaaf present simple tensein kana dura akkan isinitti hime pronaawunota beekuun barbaachisaadha. Yookiin afaan Oromootiin bakka maqaa buusnee kan itti fayyadamnu bamaqaa kan jennu jechuudha. Isaaniin beekuun barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf as biratti present simple tense irratti he, she, it yookiin third person singular pronouns pronoun sadan kun s verbii irratti dabalatu jechuudha. Kanaaf pronaawunota beekuun barbaachisaadha jedheetan viidiyoo kanaan dura hojjedhe irrattis isin hubachiisuudhaaf yaaliin ture. Kanaaf unki isaa egaa present simple tensein verboonidha. Verboonni haala hedduudhaan akkan isinitti hime teensota 12 jira. Haala unka 12 qabaniin ijaaramuu danda'u jechuudha. Kanaaf simple present tense verboon jennee kan keenyudha jechuudha. Amma kana ilaaluuf unka isaa ilaaluudhaaf verbii tokko qofa yoo fudhannee ilaalle gahaadha jedheetan yaada. Maaliif tokkoon isaa irratti yoo sirriitti hubanne warra kaan irratti haaluma kanaan itti fayyadamne jechuudha. Kanaaf first person singular pronounif plural pronoun, second person both singular and plural pronoun, third person plural pronoun wal fakkaataa unka wal fakkaataa fudhatu. Fakkeenyaaf verbiin as bira jiran drive, work, do sadan kanadha akka fakkeenyatti kan ta'ani. Warra kaaniifis waluma fakkaataadha jechuudha. Warra kanatti fayyadamna jechuudha. Singular plural ta'uu isaanii utuu hin ta'in kan adda ta'u third person singular pronounota qofadha jechuudha. Kanaaf as biratti fakkeenyaaf drive, I drive yoo jenne yookiin we drive, you drive, they drive, I work, we work, we do, they do jenneetu hima sana ijaarra. Third person singular pronoun irratti immoo s daballa jechuudha. Yookiin s daballa yookiin as biratti do, does, es daballa. Yookaan immoo fakkeenyaaf verboonni dhuma isaanii irratti konsonantii fi waayiidhaan xumuraman waayii sana karaa ayitii jirree es itti daballa. Fakkeenyaaf worry yoo fudhanne worries. He worries about something. Haala kanaan ijaaruu dandeenya jechuudha. Tokko tokko isaanii mee himatti ijaarree haa ilaallu. I write a letter to my uncle
Raayitiin fakkeenyaaf amma teensota adda addaatti rootii ta'uu danda'a, simple past yeroo ta'u, past continuous yeroo ta'u, was writing or were writing ta'uu danda'a. Past perfect yeroo ta'u, had written ta'uu danda'a. Past perfect continuous yeroo ta'u, had been written ta'uu danda'a. Simple present keessatti immoo writing jira. Present continuous yoo ta'e fakkeenyaaf is writing, am writing, are writing ta'uu danda'a. Present perfect yeroo ta'u immoo has written or have written. Kanaaf unka isaanii beekuun kanaaf barbaachisaadha isin jedhetan kanan isinitti himuuf kanaaf jechuudha. Ammas biratti unka right jedhamtu yookiin verb waanii kana fayyadamna. Warra kaaniifis haaluma wal fakkaataatiin fayyadamna jechuudha. Amma fakkeenyaaf sila akka isinitti hime drive, work, doodha. Right si ofranne waluma fakkaata jechuudha. I, we, you, zayidhaaf verbii wal fakkaataa yookiin verb waanii fayyadamna. Third person singularidhaa fi present simple tense irratti s daballa jechuudha. Verbii sana irratti third person singular markerii s daballeetu hima sana ijaaruu dandeenya. I write a letter to my uncle. We write a letter to my uncle. You write a letter to your uncle. They write a letter to their uncle. He writes a letter to his uncle. She writes a letter to her uncle. It writes a letter to its uncle. Hima gaaffii yeroo goonu afaan Ingiliffaa keessatti main verbii dha yoo ta'e amma fakkeenyaaf warri kun main verbootadha. Warra kanaaf gaaffii gochuu yeroo barbaadnu do fayyadamna jechuudha. Simple present keessatti yookiin third person singularidhaaf immoo daazii fayyadamna jechuudha. Do I write a letter to my uncle? Do we write a letter to our uncle? Haala kanaan do'tti fayyadamna. Third person singularidhaaf immoo does he write a letter to his uncle? Does she write a letter to her uncle? Jennee haala kanaan fayyadamna. As biratti akkan sila isinitti hime s daballa isiniin jedheera. Yeroo gaaffii goonu garuu singular markerii daazii yeroo ijaa fayyadamnee fi as biratti daballee s fayyadamuun dogoggorata jechuudha. Kanaaf s asirratti hin daballu yeroo gaaffii goonu jechuudha. Yeroo negative formis ijaarru waluma fakkaata do fayyadamna. Do fi daazii fayyadamna jechuudha. I don't write a letter to my uncle. Hin barreessine kan jedhu yeroo ijaaruu barbaannu jechuudha. As biras yeroo dhufnu daazii fayyadamna. He doesn't write s hin daballu jechuudha. Akkuma sila yeroo gaaffii ijaarre s hin daballe negatiiviidhaafis s hin daballu. He doesn't write jenna malee he doesn't write hin jennu jechuudha. He doesn't write a letter to his uncle. Haala kanaan gabaabumatti unkasaa hubachuun hin danda'ama. Simple present tense yeroo akkamii fayyadamna kan jedhus beekuun baay'ee barbaachisaadha. Faayidaa isaa jechuudha. Unkasaa barree, unkasaa erga barree haala akkamitti immoo tensi kana fayyadamna kan jedhu immoo beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Haala kanaan faayidaan isaa maa inni we use simple present tense to talk about facts. It can be scientific facts, general truths, repeated actions, habitual actions. Wanna dhugaa ta'eef yookiin gocha irra deddeebiidhaan raawwannu agarsiisuudhaaf itti fayyadamuu dandeenya. Faaktoota saayinsawaa ta'an yaada dhuunfaa kan hin taane jechuudha. Yookiin dhugaa kan ta'e yaada sana ittiin ibsuudhaaf teensii kana hima kana itti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf the sun goes around the earth. Goes maal fayyadamne? The sun kan jedhu kun third person singular nounidha. It can be replaced by it. It goes around the earth. Bad driving, this can be replaced by it. Bad driving causes many accidents. Kanaaf kun naannoon as bira jiran kun third person ijaa ta'aniif singular ijaa ta'aniif s singular markerii as biratti fayyadamneerra jechuudha. Indikeetoroonni hima keessatti argannu
maal fa'aadha simple present tense fayyadamuudhaaf jennee yeroo ilaallu immoo fakkeenyaaf adverbs of frequency yeroo arginu simple present tense fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf ammas biratti ituu qormaataaf ta'e adverbs of frequency as bira hin galu jechuudha. I usually write a letter to my uncle. Okay? Usually as bira taa'ee jennaan verbii nuun fayyadamuu yookiin xumura nuun fayyadamuu qabnu raayitii malee hanbiraa fayyadamuu hin dandeenyu. Has written jechuu hin dandeenyu. Is writing jechuu hin dandeenyu. Yookiin immoo as bira ayin ijaa jirtuuf am writing hin jennu. Am usually writing a letter akkas jennee hima ijaaruu hin dandeenyu jechuudha. Inni sirriitti ijaaruu dandeenyu I usually write a letter to my uncle akka indikeetoriitti yookiin akka agarsiistutti kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Adverbs of frequency always, usually, often, sometimes, never yookiin immoo jechoonni yookiin gaaleewwan yookiin phrasein yoo akka kanas yoo jiraatan everyday kan jedhan frequently, once, twice a week, once a week, once a month, once a year wanni jedhu yeroo jiraate tense simple present fayyadamna jechuudha. Gaaffii muraasa ilaaluudhaaf yoo yaalle fakkeenyaaf I never coffee. I never is adverb of frequency. One of adverbs of frequency. Isa tokkodha jechuudha adverbs of frequency warra jedhamanii silaas biratti agarsiisa keessatti tokko jaateef tense nuun fayyadamuu qabnu simple present tense dha jechuudha. I never drink coffee. He itti ta'e fakkeenyaaf he never drinks. Itti daballa jechuudha drink irratti. I never drink coffee. He never drinks coffee. Swimming pool opens at 9 o'clock and closes at 6:30 every day. Every day jechi jedhu kun indikeetorii jechuudha. Simple present tense akka nuun fayyadamnuuf indikeetorii jechuudha. The Olympic Games every 4 years. Every 4 years kan jedhu kunis akka indikeetorii simple present tensetti fayyadamuu dandeenya. Har'aaf kanan isinii qabadhe dhufe kana fakkaataa galatooma.